Dubartii ulfa ofirraa baasuutiif gara doktaraatti deemte tokkoof doktarichi yaada kanaa olii siifan dhiyeessa jedhee guyyaa tokko dubartii tokkotu rakkina ishee haasofsiisuuf gara doktoraa tokkotti deemte. Doktarichas argachuun haasoo ishee akkas jechuun yeroo eegaltu yaa doktar hadaraa rakkina tokkotu na mudateera. Ergan dahee reefu kunoo waggaa tokkoyyuu waan hin deenyeef haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti daa'ima gara biraa gadameessa koo keessatti ulfaa'uun narratti guddachaa jira. Animmoo yeroo ammaa kanatti daa'ima dabalataa dabalachuun barbaadu jechuun doktarichatti himatti. Doktarichis sagalee ishee erga dhagahee booddee tolee maarree yaa obboleettii koo kanaaf maal si gargaaru jedhee gaaffii dhiyeessaafi. Yeroo kanatti dubartiin kun daa'ima gadameessa koo keessa jiru utuu guddatee bahuudhaaf ana hin rakkisiin akka narraa baastuun barbaada jechuun doktarichatti himatti. Doktarichis xiqqoo erga yaadee booddee namoonni hedduun isa biratti daa'ima gadameessa isaanii keessaa baasan maal akka isaan mudatuu fi haala maalii keessa akka jiraachaa jiran sirriitti waan beekuuf maaliif kanarraa yaada kanaa olii siif hin dhiyeessu jechuun dubartii kana ni gaafata. Dubartiin kunis dubartii gadameessa ishee keessaa ulfa baasuuf ufteef yaadni haaraan kanaa olitti qabbaneessu maalinni jechuun yaada akkamii jettee ni gaafatti. Doktarichis itti fufuun elaa yaa obboleettii koo yeroo ati daa'ima kana gadameessa kee keessaa baastuu rakkina hedduu keessa galuu ni dandeessa. Dhiigni kee ni dhangala'a, lubbuun kees darbuu ni dandeessi. Tarii immoo kanaan booddee yoo barbaaddes daa'ima gara biraa argachuu hin dandeessu. Kanaaf rakkina kana hundumaa jireenya kee keessatti gurraachessitee baachuurraa daa'ima hammattee jirtu kana ajjeesittiin jedhe. Isheenis dubbii doktara kanaatti baay'ee yeroo rifattu doktarichis dubbii isaatti fufuun eeyyeen haadhaaf daa'imni hunduu wal qixxeedha. Kanaafuu tokko isaanii ajjeesuun dirqama yoo sitti ta'ee atis lubbuu kee fayyadamaa akka taatuuf garaa kee keessa inni jiru du'uurraa inni harka keetti hammattee dhufte kun yoo siitiif du'ee otuu rakkinni tokkoyyuu sirra hin gahiin yaannii fi karoorri kees fiixaan siif bahee jireenya kee isa itti aanus yaaddoo tokko malee daa'ima isa gadameessa kee keessa jiru waliin nagaatiin jiraatta jechuun doktarri kuni gorsa isaa laateefi. Dubartiin kun garuu kan isheen dhageesse yaada doktarichaa otoo hin taane akeekkachiisa waaqayyo karaa doktara kanaa akka dhageessetti fudhachuun ulfa ishee baasuuf luka ishee lamaan gargar kan bantee turte walitti qabattee ol ka'uun daa'ima ishee fiddee dhufte sana qabachuun kutaa mana yaalaa sana gadhiistee gara mana isheetti deemte. Ulfa baasuun cubbuu akka ta'e hundumti keenya iyyuu hubannee dhiironni gochaa hamaa obboloota keenya shamarranii irratti raawwachuun deebisnee immoo isheen ulfa baasteetti jechuun gochaa nuyi ishee waliin raawwanne irratti qofaatti ishee hammeessuun sirrii miti jechaa daa'imni dhalatee lafa kanarra jiruu fi gadameessa haadhaa keessa jiru hunduu wal qixxeedha jechuun qophii guyyaa har'aa asuma irratti hin xumura. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.